Ilmi namaa jireenya isaa mo'achuuf bu'aa bahii hedduu keessa ni darba. Isaan tokko tokko hannaan lubbuu namaa dabarsuun akkasumas karaalee biroo seera malee ta'aniin yommuu durooman, isaan kaan ammoo mataa gadi qabatanii hojiiwwan gurguddoo fi humnaa ol ta'an yommuu hojjetan ni mul'atu. Haaluma kanaanis hojiiwwan hojjettoota sanaan ala namni biraa hin beekne akkasumas hojii ta'uun isaanii hin beekamne itti dabaluunis hojiiwwan ajaa'ibsiisoo ta'an hedduun ni jiru. Nutis qophii keenya har'aatiin addunyaa keenya irratti hojiiwwan hojjetaman keessaa isaan nama ajaa'ibsiisanii fi rifachiisan qabannee dhiyaanneerra. Turtii gaarii. Tokkoffaa, bobaa urgeeffachuu. Kana dura hojiiwwan akka shittoo urgeeffachuun foolii isaa galmeessuu ta'an dhageessanii jirtu ta'a. Hojii kanaanis fooliin shittoo isa kam akka caalu, keemikaalli kam akka itti makamuu qabuu fi kan kana fakkaatan beekuuf kan nama gargaarudha. Haa ta'u malee haaluma wal fakkaatuun namoonni bobaa namaa urgeeffachuudhaan qacaramanii hojjetan hedduun ni jiru. Isaanis bobaa nama dafqe tokko urgeeffachuudhaan foolii isaanii galmeessu. Isa boodas doodiraantii yookaan shittoo nama sana dibuun jijjiirama akkamii shittoon sun akka fidee beekuudhaaf kan isaan gargaarudha. Hojiin kun namoota baay'ee ajaa'ibsiisus hanga har'aatti namoota kumaatamaan lakkaawwamaniin hojjetamaa jira. Lammaffaa, ciistota. Namoonni hedduun ganama hirriba mi'aawu irraa ka'anii hojii seenuu hin fedhani. Sababni isaas akkuma beekamu hirribni ganamaa hirriibota hundarra kan jaallatamu waan ta'eefi. Isa boodas ka'anii gara hojii deemuuf hiriira konkolaataa yommuu yaadan siree irraa ka'aa nama hin godhu. Haa ta'u malee akkuma ganama hirribaa ka'uun gara hojii deemamu, hojiin osoo hirribaa hin ka'in hojjetamus ni jira. Innis siree irraa osoo hin ka'in yeroo hedduu ciisuun kan kaffalamudha. Kaayyoon isaas namoonni yommuu ciisan qorannaadhaaf wanta barbaachisu waan irraa argataniifi. Namoonni baay'een akka yaadanitti hojiin kun hojii salphaa miti. Sababni isaas heeyyama qorattootaan ala daqiiqaa tokkoofillee hirribaa ka'uun hin danda'amu. Hanga qorannaan sun dhumutti dirqama ciisaa ooluun barbaachisaadha. Haaluma kanaanis namoonni xiqqoo hin jedhamne hojii kana irratti bobba'anii argamu. Sadaffaa, boochistoota. Biyya keenya dabalatee biyyoota hedduutti taateewwan garaagaraatiif namoonni boo'an qacaramanii ni hojjetu. Biyya keenyatti namoonni yommuu du'an awwaala irratti firoota boochisuuf kan ramadaman yommuu ta'an, biyyoota alaatti garuu nama gaddee fi boo'uu barbaadeef qacaramuudhaan kan boosisanidha. Keessattuu yeroowwan gaddaan booda jiran nama gaddara jiruu fi boo'uu barbaadu gangalachaa fi maqaa nama du'e sanaa kaasuun boochisaa akka oolan beekameera. Kana malees fiilmota isaanii irratti nama boo'uu qabu sana maddii dhaabbachuun akka boochisanii fi qarshii guddaa akka argatan beekameera. Afraffaa, hiriira qabdoota. Namoonni qarshiidhaan hiriira qaban akka jiran dhageessanii beektu? Biyya keenyatti hiriyummaadhaan akkasumas akka oolmatti lakkaa'uun hiriira nama tokko qabuun kan beekamudha. Haa ta'u malee biyya alaatti hiriira namaaf qabuun beeksisa baasanii seeraan hojii hojjetamudha. Sa'a keessan qusachuuf yookaan ammoo hiriira dheeraa nama nuffisiisu keessa dhaabbachuu yoo hin barbaanne ta'e qarshiidhaan namoota hojii kana hojjetan bitachuu ni dandeessu. Namoonni kun daqiiqaa itti dhaabbataniin qarshii kan argatan ta'us akka yaadamutti garuu hojii salphaa fi dadhabbii hin qabne miti. Sababni isaas guyyaa guutuu aduu keessa yookaan ammoo qorra keessa dhaabbachaa ooluun wanta ulfaataa waan ta'eefi. Shanaffaa, leenjistoota bineensaa. Fincaan bineensota akka gafarsaa qorannoo garaagaraaf kan ooluu fi barbaachisummaan isaanii olaanaa kan ta'edha. Sababa kanaafis fincaan gafarsaa qorattootaaf dhiyeessuuf jecha namoonni qarshii guddaadhaan qacaramanii bineensa kana leenjisuun of barsiisanii suuta yommuu fincaa'an
fincaan isaanii waraabbatanii gurguran hedduun ni jiru. Namoonni kunis ija isaanii gafarsa kana irraa libsachuun hojii isaanii dhabsiisuu waan danda'uuf wanta hundaa dandamatanii guyyaa guutuu fincaan gafarsa kanaa eegaa oolu. Xiraa fincaan sanaa dandamachaa hanga qorattoonni barbaadan waraabanii dhiyeessuun dirqama isaaniiti. Kanaaf jechas bosona keessa asiif achi jooruun isaan irra jiraata. Jaaffaa geejjibamtoota dhiibuu. Biyya Jaappaan keessatti geejjibamtoonni baaburaa baay'achuu isaaniirraan kan ka'e yommuu namoonni seenanii fi baaburichi guutee namoonni alaan dhiibaa akka nama biraa galchu godhan qacaramanii hojjechaa jiru. Hojjettoonni kunis geejjibamtoonni miidhaman hin miidhamne irra ejjetame hin ejjetamne isaan hin ilaallatu. Hanga baaburichi sirriitti guutee karri cufamuu danda'utti geejjibamtoota kana ol dhiibuun hojii isaaniiti. Baay'inaan hojii kana kan hojjetan barattoota warri isaanii harka qalleeyyii ta'an yommuu ta'an isaanis meeshaalee barnootaa bitachuuf irra darbees warra isaanii gargaaruuf kan hojjetanidha. Kaffaltiin isaanis dandeettii ittiin isaan namoota hedduu dhiibanii baabura keessatti ol galchaniin yommuu ta'u, namni humna qabaatee yeroo tokkotti namoota hedduu dhiibuun ol galchuu danda'u qarshii gaarii argata. Waa hundaafuu namoonni hojii akkanaa fi kan kana fakkaatan hojjetan harka namaa osoo hin ilaalin, hojii saamichaa irratti osoo hin bobba'in, lubbuu namaas osoo hin dabarsin dafqa isaaniitiin kan bulan waan ta'eef jajjabeeffamuu qabu jechaa qophii keenyaarraa asuma irratti goolabna. Nagaatti.